Akane kame arati dage binesatu fite masike tinite mirgake bame ijasati gabe qulqullumma mali bade qulqulluummatti biya magadise yebi gotu moyi ibadu biya jamu fadu nuwaji jiratu iddoon gawadu. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Maqaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa hafuuraan isiniif dhiyeessaa. Ijoolleen gooftaa waldaa Maraanaataa Yesuus kan toora onlaayinii kanarratti argamtu keessatti kan argamtan tajaajiltoonni amantoonni akkam jirtu nagaa keessanii. Ani obboleessi keessan Waaqayyo isa jireenya nuuf laateef galanni guddaan haa ta'u. Nagaa kooti Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Isinis haala keessa jirtan hundumaa keessatti nagaa keessan akka taatan Waaqayyo isin geggeessaa akka jiru nan abdadhaa. Asumaanii nagaa obboleettii keenyaa nu tajaajilaa nu geggeessaa turte amma gara biyyaa deemtee jirtu obboleettii keenyaa Tigistilataadha isinitti himuun fedha. Guyyaa kaleessaa galgaladhaa bilbiltee turte naannoo isaanii internetiin hojjechaa akka hin jirre guyyoota 3 kanaafi Waaqayyo immoo kadhannaa keessaniin akka ishee gargaaraa jiru. Haati ishee dhukkubsatanii Waaqayyoon kadhachaa fi turreessii jijjiirama guddaa akka qabanii yoo gooftaan keenya jedhee dhimma kanarratti illee gara fuulduraatti walii wajjiniin hin galateeffannaa yaada jedhu kaasaa jirti. Kanaaf baay'ee Waaqayyootti gammannaa nagaa ishee fudhadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaanii guyyaa irraa kanaan dura walii wajjin barachaa kan turre barumsa keenya kutaa isa dhumaa walii wajjiniin barannaa. Barumsa mata duree qulqullummaa yookiis iddoon buufata keetii qulqullummaatti haa eegamu jedhu kutaa kutaatti qoqqooduudhaan walii wajjiniin barachaa turreerra. Waaqayyoo as keessatti baay'ee akka nu gargaaree hafuurri Waaqayyoo hedduu akka nu barsiisee ilaalaa turreerra argitaniittus. Kutaa 6ffaa torban darbee walii wajjiniin baranneerra. Arrammoo kutaa 7ffaa fi isa dhumaa walii wajjiniin barannaa. Gabaabsinee Waaqayyoon kadhannee gara barumsa keenya irratti dabarra. Gooftaa qulqulluudhaa fi gaarii taatee Waaqa bara baraan jiraattu maqaa kee isa sodaatamaa isa kabajamaadhaaf galata dhiyeessinaa. Teeksoo kee isa kabajamaa isa dinqisiisaa irratti galanni siif haa ta'u. Harki kee inni gaariin gaarummaan kee inni dhuma hin qabne nurra waan jiruuf hamaan tokkollee utuu nurratti hin raawwatin namoota darbanii jiraatan namoota ce'anii darban kiyyoo seexanii diriirsurraa tarkaanfatanii mo'ichaan jiraatan taaneerraa inni nutti dadhabee harki kee gaarii waan ta'eef ijoolleen kee gargaaramneerraa maqaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Hanga guyyaa har'aatti barumsa keenya eegallee yaa Waaqayyoo karaa adda addaatiin lolli diinaa addaan kan nu kuchisiisu mata duree biraa yaada biraa qoramsa biraa kan nutti kennu utuu jiru sana hundumaarraa nu hambistee akka barannee xumurruuf guyyaa kanaa waan nu geesseef maqaan kee haa kabajamu. Hafuurri kee inni nutti dadhabee nu barsiisaa jiru haa ulfaatu. Ammas fuula kee duratti dhiyaannee si Waaqayyoon hin kadhannaa. Irra daddarbaa keenya cubbuu keenya hundumaa dhiiga Yesuusiitiin raawwattee nurraa dhiqii. Dhiiga isa qulqulluu sanaan nu qulqulleessi. Kottu ayyaana kee nu baay'isi. Dubbii kee akka dubbannu dubbii kees akka dhageenyuuf ofii keetiin nu gargaari. Danqaa hundumaa xaxaa hundumaa immoo maqaa gooftaa Yesuusiin irree keetiin itti darbii rukuti. Wanti ulfina kee daangessuu danda'u raawwatee waan hin jirreefi maqaa gooftaa Yesuusiin ani nan abbooma. Teknooloojii kana keessa kan jiru yaada namootaa keessa kan jiru qilleensa kanarra kan jiru ulfinni kee ulfinni Waaqayyoo karaa kanaan akka hin argamneef
dhadhaa garaa garaa kan xaxu jawwichi maqaa gooftaa Iyesuusiin kan waraaname haa ta'u. Ati Waaqayyoon nu gargaari nu barsiisi Kiristoos Iyesuusiin ameen. Egaa guyyaa irraa mata duree iddoon buufata keetii qulqullummaatti haa eegamu jedhu walii wajjin barachaa turreef walitti qabaasaa yookiin saamiriisaa ilaalla. Walitti qabaadha jechuudha. Amma irraatti dhugaawwan gurguddaa baranneerra. Guyyaa jalqabaa barumsa kana eegalle irraa kaasnee waan hedduu keessatti arginee jirra. Iddoon buufata keenyaa maal akka ta'e ilaallee iddoon buufata keenyaadhaa inni Waaqayyo qulqullummaatti haa eegamu jedhu waa lama akka ta'e walii wajjin ilaallee turreera. Inni jalqabaa tokkummaa keenya akka ta'e. Tokkummaa keenya gaafa jennu fakkeenyaaf akka waldaa Maraanaataatti, akka waldaa Makaana Yesuusitti, akka waldaa Mulu Wangeeliitti, akka waldaa tokkootti tokkummaa nuyi qabnu qulqullaa akka ta'u barbaada jechuudha Waaqayyo. Yeroo gara tokkummaa keenyaa gara waldaa keenyaa dhufu Waaqayyo waan yeellaa isaan nu gidduutti arguu akka hin barbaanne. Yoo wanti yeellaa isaan nu gidduu jiraate immoo gaarummaan Waaqayyoodhaan nu duraa akka deebi'u kana baranneerra jechuudha. Inni lammaffaan immoo iddoon buufata kee inni jedhu keessa garaa keenyaa akka ta'e, laphee keenya akka ta'e, lafa afurri Waaqayyoodhaa buufatu, iddoo Waaqayyo keessa jiraatu, iddoo afurri Waaqayyo keessa jiraatu akka ta'e, qabxii kana lamaan akka ta'e walii wajjin ilaalleerra. Kanaaf amma irraatti kan ilaalle iddoon buufata kee qulqullummaatti haa eegamu jedhu giddu galeessa godhannee kan ilaalaa ture wantoota kana lamaan irratti jechuudha. Tokkummaa keenyas dhuunfaatti immoo garaa keenya jechuudha. Iddoon buufata keenyaa immoo qulqullummaatti maaliif akka eegamu barbaadame isa jedhus ilaalleerra. Waaqayyo waan dhufuuf jennee ilaalleerra. Waaqayyo immoo maaliif dhufa jennee wantoota Waaqayyo dhufuuf gaarummaa Waaqayyo raawwachuudhaaf dhufuu walii wajjin ilaalaa turreera. Waaqayyo dhufuu duwwaa utuu hin taane ulfina Waaqayyo arguudhaaf, waan dinqisiisaa arguudhaaf, Waaqayyoomaan arguudhaaf, fayyisuu Waaqayyo arguudhaaf, Waaqayyo yoos nama keessa darbee hojjeta waan ta'eef, warra mi'a Waaqayyo baatan irraa qulqullummaatu eegama waan ta'eef, dheekkamsa Waaqayyo baraaramuudhaaf qulqullaa'uun barbaachisaa waan ta'eef, dhimma nama baasu ta'uudhaaf, inni nu waame mudaa waan hin qabneef nus mudaa malee akka taanuuf, iddoo qulqullummaadhaan dhaabatu waan ta'eef, qulqullaa'anii qulqulleessu waan ta'eef, waan Waaqayyo jaallatu qulqullummaadha waan ta'eef, wanti godhan yoos wal namaaf qixxaata waan ta'eef jennee dhimmoota kana 14 kutaawwan darban keessatti ilaalleera. Darbee immoo kutaa lamatti qoonnee kan walii wajjin ilaalle xuraan habaafamuuf maal goonaa kan jedhudha. Kanas Waaqayyoon kadhachuu, ogummaa qabaachuu, hinaaffaa qulqullaa'aa qabaachuu, itti yaaduun tokkummaan ka'uu kan jedhus walii wajjiniin barannee jirra. Inni irraa walitti qabaa yaadota kanaati jechuudha. Firoo tokko hiddi hadhaa'aan baay'oolii waan xureessuuf of eeggachuu barbaachisa. Hiddi hadhaa'aan tokko yoo nu keessa jiraate, yoo tokkummaa keenya keessa jiraate, nu duwwaa balleessee dhiisa miti. Nu duwwaa miidhee dhiisa utuu hin taane namoota kan birooyyuu darbee faaluu qaba danda'a. Kana yeroo darbees ilaalleera. Cubbuun akka dhukkuba daddarbaatti amala daddarbuu qaba jennee walii wajjin ilaallee turreera waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo keessaatii nan dubbisaa. Ergaa gara warra Ibrootaatti ergame boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irra isa jiru maqaa gooftaa Yesuusiin walii wajjiniin dubbifannaa akkana jedha. Isin keessaa namni tokko illee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne, wanti akka hidda hadhaa'aas isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafne, baay'eenis akka ittiin hin xuroofneef eeggadhaa. Wanti akka hiddi hadhaa'aa isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafne, baay'eenis ittiin akka hin xuroofneef eeggadhaa jedha sagalee Waaqayyoodha. Hiddi hadhaa'aan yeroo tokko tokko dhimma habaluuti jennee bira darbuu barbaada. Yeroo wanti xuraan tokko waldaa keessatti gaggeeffamu, tokkummaa gidduutti gaggeeffamu,
maatii gidduutti geggeeffamu dhimma isheeti, dhimma isaati, isheedha kan itti gaafatamu naman galchuu jenneetu bira darbuu yaalla. Kun wallaalummaarraa kan ka'e kan dubbatamudha. Garuu dhugaansaa akkana miti. Yoo wanti xuraan tokko, hiddi hadhaan tokko nama gidduutti biqilee baay'oolitu ittiin xuraa'uu danda'a. Kanaaf sagalee Waaqayyoodhaa of eeggadhaa. Iddoon buufata keessanii qulqullaa'uu qaba. Tokkummaan keessan qulqullaa'uu qaba. Ergaa jedhu nuuf kenna jechuudha. Kanaaf baay'ooliin akka ittiin hin xuroofne, hiddi hadhaan akka hin biqille gochuudha. Yoo biqile immoo isa biqilee of keessaa baasuudha. Hidda hadhaa isa biqilee jiru of keessaatii baasuun, of keessaa buqqisuun, of keessaa duguguun gaariidha. Sagalee Waaqayyoo ammas kan dubbifannu ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti erge boqonnaa 4 lakkoofsa 22 hanga 24 irra sagalee jirus walii wajjiniin dubbifanna. Kun immoo maal irrattidha? Wanti xuraa'aan tokko, hiddi hadhaan tokko yoonnaa biqilee argame keessa keenyatti biqilee yoo argame of keessaa baasuu akka qabnudha jechuudha. Kan dhugaan kun nutti dubbatu. Dhugaa dubbii Waaqayyoo kana nan dubbisa. Akkana jedha. Yaada namummaa moofaa isa duriitti jiraachaa turtan isa kajeellaa nama goomsuun mancee of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaatti Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Lakkoofsi 22 kana jedha. Yaada namummaa moofaa isa duriitti jiraachaa turtanii isa kajeellaa nama goomsuunis mancee maal godhaa jedha? Of keessaa baasaa jedha. Isin eenyutti dubbata? Waldaa kiristiyaanaatti dubbata. Amantootatti dubbata. Warra Gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii jiraatan. Garuu immoo jireenyi moofaan, yaadi moofaan isaan keessaa ba'uu dide. Jireenyi isaanii du'uu kan dide. Jireenya moofaadhaan warra rakkatan isaanitti dubbata. Isaaniin maal godhaa jedhaani? Isa moofaa of keessaa baasaa. Isa mancee, isa xuraa'ummaadhaan mancee of keessaa baasaa. Yaada haaraa uffadhaa. Namummaa haaraa uffadhaa. Qajeelummaaf qulqullummaa wajjiniin walii galaa. Isa kana dubbata dubbii Waaqayyoodha. Kanaaf yaada xuraa'ummaa, yaada Waaqayyoof hin taane keessa keenyatti biqilee yoo jiraate sagalee Waaqayyoo maal jedha? Of keessaa baasaa. Dhufeen isin keessaa baasaa na kadhadhaa hin jedhu. Dhufeetan ofii kootiin isin keessaa funaanaati jilbeenfadhaa bo'aa hin jedhu. Isinumti maal godhaa? Of keessaa baasaa jedheetu dubbata sagalee Waaqayyoodha. Akshenii fudhachuu qabna jechuudha. Tarkaanfii fudhachuu qabna jechuudha. Waan xuraa'ummaarraa goruudhaaf. Qulqullummaatu bade, qulqullummaa dhabame jennee isa boonyee faarfannu kana argachuudhaaf maal gochuu qabna? Ofii keenya isa xuraa'aa of keessaa baasuu qabna jechuudha. Burqaa tokko keessa hadhaaf mi'aan ba'uu hin danda'u firoo tokko. Nuni namoota Waaqayyoo taane hafuura qulqulluudhaan utuu geggeeffamnu, hafuura qulqulluudhaan utuu jiraannu, namoota waan gaariin, kennaa gaariin, dibata gaariin keessa jiru taanee utuu jirru waan xuraa'aadhaan, waan mancaadhaan jireenya keenya faaluu hin qabnu. Sababii isaa hadhaaniif mi'aan wal keessa taa'uu akka hin dandeenye, burqaa tokko keessaa lamaanuu ba'uu akka hin dandeenye sagalee Waaqayyoodhaa in dubbata waan ta'e. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti sagalee kana namni Waaqayyoodhaa Yaaqoob dubbatee jira. Keessumaayyuu dhimma arrabaatii wajjiniin arraba ofii eeggachuun akka irra jiraatu wajjin wal qabsiiseeti kutaa sana keessatti Yaaqoob kan inni barreessu jechuudha. Minan dubbisaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti burqaa tokko keessaa bishaan mi'aadhaa fi hadhaan yaaree jedha. Obboloota koo mukti harbuu ija ejersaa, mukti wayiniis ija harbuu godhachuu danda'aare? Akkasumas immoo burqaan horaa bishaan namni dhugu yaasuu hin danda'uudha. Kanaaf burqaan tokko
kan inni baasuu danda'u waanuma tokko yookiin mi'a hama baasa yookiin immoo hadhaama baasa. Lachuu keessaa waraabbachuun hin danda'amu. Nuun ijoollee Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyootu nu keessa jira. Kan nurraa eegamu, kan nurraa argamu ija isa minyaa, ija isa hafuuraa, isa Waaqayyoo barbaadudha. Inni kan biraan garuu, inni hadhaan garuu kan Waaqayyoo miti. Isa maal gochuu qabna jechuudha. Of keessaatii geggeessuu, of keessaatii baasuu qabna jechuudha. Waaqayyoof addaan ba'uun hin caala. Waaqayyoof dhuunfaa ta'uun hin caala. Waaqayyoof qabeenyaa ta'uun hin caala firoota ko. Xuraa yoo qusatan, xuraan sun deemee nama balleessa. Xuraa of gidduutti qusannaan du'a namaatiif sababa kan ta'u xuraa isa nama gidduutti hambifamee jiru sanadha. Kanaaf ijoolleen Waaqayyoodhaa wanta xuraa kunuunfannee waan xuraa of keessa kaa'annee badiisa keenyaaf sababa ta'urraa ofirraa baasuu, of keessaa baasuu, of gidduudhaa baasuu akka qabnu sagalee Waaqayyoodhaa nutti dubbata. Sagalee Waaqayyoo keessatti isa xuraa of gidduutti qusatanii baay'een isaanii kan badan macaafni qulqulluun fakkeenya hedduu nuu kaa'a. Fakkeenyaaf Iyyaasuu boqonnaa 7 irratti lakkoofsa 20-25 irratti akkaan isa xuraa of gidduu saba gidduu dhokfachuu isaatiin saba baay'ee loltoota jajjabootu waa'ee isaatiif du'e. Kanaan dura dubbadheera. Kutaama barumsuma mata duree kana jalatti. Loltoonni jajjaboon Israa'eliif dura dhaabbatan 36 kan isaan du'aniif sababii namni kun xuraa sabicha gidduu dhossee kaa'eefidha. Sababii isaatiif jecha maatiin isaas isaa wajjiniin ajjeefaman. Inni kan biraanii yeroo madhiyoo kan ilaalle kutaa 6 keessatti kan walii wajjin ilaalle abboota firdii boqonnaa 20 lakkoofsa 12-13 darbee immoo lakkoofsa 44-48 akkuma ilaalle. Isa xuraa of gidduu kaa'atanii taa'uu isaaniitiin sanyiin Biniyaam guutummaa lakkoofsa ijoollee Israa'el keessa hamma irrifamanitti ga'anii, hamma keessaa dhabamanitti ga'anii turan. Sababii maal godhaniifidha? Jalloota warra xuraa'ummaaf ejjummaadhaan biyya balleesse sanaa qabaa nutti kennaa, isaaniin isin gidduudhaa balleessinaa, isin irraatii lola biraa hin qabnu, kaayyoon keenya kan nu dhufneefi isiniin balleessuudhaaf utuu hin taane warra seenaa keenya balleessan, seenaa Israa'el warra balleessan, xuraa'ummaa Israa'el keessatti ta'ee hin beenne, warra Israa'el keessa kaa'an sana isaan irratti xiyyeeffannee dhufneeti. Kanaaf isaaniin qabaa nutti kennaa jedhanii gaafa karaa nagaadhaan gosoonni Israa'el 11 isa 12ffaa sanyii Biniyaaminiin yeroo gaafatan hin baafnu jedhan. Isinitti hin laannuudhaan. Xuraa'ota keenya hammannee mateenyedhaan nuufataanidhaan eenyu tokko qubatti hin buusu jedhan. Isa booddee lolli jalqabame yeroo murtaa'e warri jalloonni sun akka mo'u ta'an ijoollee Israa'el keessaa namoota nagaa qulqullummaadhaaf loluu dhaqan namoota murtaa'e ajjeesan ari'atan dhumarratti garuu riphaan itti ka'amee riphee loltoonni kaa'amanii sanyii Biniyaaminiin hamma lafarraa balleessan itti ga'an. Sababii maaliitiif balleeffaman? Sanyiin isaanii bakka qomoon tokko Israa'el keessa hamma badutti gaafa dhiyaatullee tooftaa garaagaraa tooftaa sirrii hin taane uumanii sanyiin isaanii akka itti fufuuf yaalaa turan jechuudha. Sanyii Biniyaam ijoollee Raahel irraa dhalatan keessaa mucaa marartee abbaan isaa Yaaqoob na jalaa du'a jedhee hin ergu biyya Gibxitti jedhee kan mararsiifatu sanyiin isaa kan isaan baduu danda'an sababii xuraa'ummaa of gidduudhaan baafnu, jalloota of gidduudhaan baafnu jedhaniifidha. Kanaaf namoonni jallina hammatanii ta'an, xuraa'ummaa hammatanii ta'an, of gidduutti qusatanii ta'an sababii xuraa'ummaa sanaaf jecha ittiin badaniiru. Sababii xuraa'ummaa dabarsanii kennuu didaniif jecha ittiin balleeffamaniiru. Seenaa baay'ee kaafnee ilaaluu dandeenya. Warri xuraa'ummaa of gidduudhaa baasan magaalaan Abeel Beet Maakkaadhaa sababii nama jallaa nama mootii irratti ka'ee magaalattii keessa dhokate of gidduudhaa baasanii badiisa oolan. Warroonni garuu jalloota sana of gidduutti hammatanii nuufa ta'an
ittiin bu'aman jalloonni keenya wajjinumaan duuna yoo duunes horri jedhan garuu maal ta'ani sababii kanaaf jecha balleeffaman. Kanaaf waan jallinaa fi jalloota of gidduutti hammatanii kaa'uun maal nama godha badiisaaf salphinaaf nama saaxila jechuudha. Warroonni ofirraa adda baasan garuu du'a oolaniiru. Sagalee Waaqayyoodhaa macaafa fakkeenyaa 26 lakkoofsa 12 irratti diddigee diddiga isaatti kan deebi'u sareedha. Amala sareedhaa iddoo sanatti dubbata. Sareeni inni diddigaa isa booddee immoo takka yeroo beela'u immoo isuma diddige sana nyaata. Balaqqama isaa jechuudha jechi isaa namatti hin tolu. Sila maal godheeti? Kun nan barbaachisu na keessa taa'uu hin qabu jedhee of keessaa baasa. Waan jibbisiisaadha miti reen ol deebi'ee booddee. Isuma jibbisiisaa arguudhaaf namni hin jaallanne kan ammoo takka yaada isaa jijjiiree nyaata. Akkuma kana namni Kiristoosiin gooftaa isaa godhatee Kiristoosiif jireenya isaa laatee deebi'ee cubbuu keessa gangalatu amala saree kana qaba jechuudha. Akkuma kana Phexros 2:21 irrattis 20-22 irrattis waa'ee sareetiif waa'ee booyyeetiif wal bira qabee dubbataa. Phexrosis akkuma abbaa fakkeenyaadha. Booyyeen immoo maal gooti? Inni qatti hin qulqulloofti deebitee immoo maal gooti? Isuma xurii sana keessa dhoqqee keessa mudhattee gangalatti. Kun amala booyyeeti. Bineensonni kun lamaan amala jibbisiisaa qabu. Namni kaleessa cubbuu isaa jibbee, ejjummaa jibbee, dhugaatii jibbee, sirba jibbee, lola jibbee, hanna jibbee, hammeenya jibbee, deebi'ee immoo gara sanatti deebi'ee suusii kaleessaa keessatti waan jibbisiisaa xuraa'ummaa kaleessaa keessatti lafa dha'u macaafni qulqulluun maqaa kana kennaaf. Ati amala saree qabda, ati amala booyyee qabda ittiin jedhaaniin. Namatu jedha miti. Ani isa lallabaa jiru jedhaan miti. Ati garuu amala booyyee qabda. Ati garuu amala saree qabda jedheetu akkasittiin itti machuudha. Macaafni qulqulluun eenyuun hin sodaatu waan ta'eef. Dhugaasaa namatti hima waan ta'eef. Nu ishee tokko Kiristoosiin qulqulloofneerra. Kiristoosiin haarofneerra. Kiristoosiin ayyaana isaatiin ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Garuu immoo deebine iddoo kaleessaatti jireenya moofaa isa kaleessaa keessatti deebine argamuun amala sarummaa, amala booyyummaa qabaachuudha. Isa kanaafi sagalee Waaqayyoodhaa iddoon buufata keetii qulqullummaatti haa eegamu nun jedha. Iddoon buufata keetii qulqullaa'aa ta'ee haa jiraatu, haa eegamu jedha. Gooftaa Yesuus warra mana qulqullummaa keessatti daldalanii gurguranii gaafa mana qulqullummaa keessaa baase manni qulqullummaa Waaqayyoo ol qahattu akka hin taane dubbate. Gaafa jalqabne waa'ee tokkummaa keenyaa irratti waa lama ilaaleera. Tokkummaa keenyaa fi waa'een iddoon buufata keenyaa keessa garaa keenyaati. Keessi garaa keenyaa immoo maal jedha? Macaafni qulqulluun mana qulqullummaa Waaqayyooti jedha. Egaa manni qulqullummaa Waaqayyoo maal ta'uu qaba? Ol qahattuu ta'uu hin qabu. Maatewos 21:13, Wangeela Yohaannis 2:14-15 sagalee Waaqayyootiin qayyabachuu dandeenya. Mee Wangeela Yohaannis 2 lakkoofsa 14-15 irraa isa jiru deemeetan dubbisa. Yesuus mana qulqullummaa keessaa warra bitee gurguru oofuusaa mata duree deemtisaayyuu. Lakkoofsa 13 irraa kaasee ayyaanni Faasikaa warra Yihuudootaa geenyaan Yesuus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Mana qulqullummaa keessattis namoota iddoo sana ta'anii sangoota, hoolota, gugees gurguran warra horii callaa geeddaraniis arge. Yommus inni quncee irraa qaccee dhaatee hunduma isaanii, hoolota isaanii, sangoota isaanii wajjiniin gadi isaan oofe. Horii warra horii geeddaraniis in bittimse, gabatoota gadi garagalche. Warra gugee gurguraniin immoo kana keessaa gadi baafadhaa, mana abbaa kootii mana bittaaf gurgurtaa hin godhinaa jedheen. Yommus bartoonni isaa hinaaffaan mana keetii na gubaa
jedhamee isa caafame iyaadatanii jedha. Mana abbaa kooti jedha. Quncee ho'ateera waan ittiin gadi oofan namas horiis waluma duukaa gadi oofe gooftaan maqaan isaa haa kabajamuuti. Manichi mana qulqullummaa Waaqayyoo. Mana qulqullummaa inni nasitti keessaa oofe sun mana qulqullummaa isuma fiizikaalii isuma qabatamaa isuma bakkee dhaabbatudha malee garaa namaa keessaa waan akkasii oofee miti. Mana qulqullummaati. Yerechi sun kakuu moofaarraa gara kakuu haaraatti ce'amaa yeroo jirudha. Maal godhaa? Kanaa booddee manni qulqullummaa ana. Kana booddee manni qulqullummaa garaa namaati. Akka barbaadan na godhan isheen kun ishee bara duriiti. Bara kakuu moofaati. Ginoor godhee biran dabarre Yesuus. Manni qulqullummaa akkoo kana miti jennee akkuma nuyi mana takka mana qulqullummaadhaa yeroo ijaaramu manni qulqullummaa yeroo hojjetamu gatii isaa gadi buusnu jechuudha. Hin barbaachisa lamaan isaayyuu. Hin barbaachisa iddootti barbaachisu qaba lamaan isaayyuu. Manni qulqullummaa inni keessatti waaqeffatamu lafarraas garaan keenyas jechuudha. Isuma lafarraa sana keessaa gadi oofe Yesuus. Kanaaf mana qulqullummaa laphee keenyaas ta'e tokkummaa keenya keessatti iddoo daldalaa iddoo nagadaa gochuu akka hin qabne sagalee Waaqayyoodhaa hin gorsa. Maatewos 21:13 irratti immoo seenaa makanaa lakkoofsuma 13 irra isa jiru qofaan dubbisa. Inni kaan wal fakkaata waan ta'eef. Manni koo mana kadhataa jedhamee waamama jedhamee caafameera. Isin garuu holqaattuu isa godhattan isaaniin jedheedha. Seenaa makana irratti. Isuma wangeelaa Yohaannis boqonnaa 2 irratti dubbifneedha jechuudha. Maatewos immoo gaafa jedhu ibsee kaa'a jechuudha. Manni koo mana kadhataa hin jedhama jedhamee caafamee jira. Isin garuu maal gootanidha? Holqaattuu isa gootanidha. Holqaattuu bakka hattuuni waan itti fiddee keessa dhoffattu. Bakka mishiggii hannaaf isheef ta'u, daawaa hannaaf ishee ta'u. Akkas gootanii mana qulqullummaa kooti. Bara keenya keessatti manni qulqullummaa Waaqayyoodhaa bakka daldalaa, bakka biizinasii, bakka namoonni itti durooman ta'eera. Dhugaan qabatamaan jira. Manni qulqullummaa Waaqayyoodhaa maqaa Waaqayyootiin kan ijaarame manni Waaqayyo keessatti waaqeffamu iddoo namni itti daldalu ta'eera. Namni arra wanti inni hin daldalle hin jiru jechuun hin danda'ama. Namni waraqata hin daldala xiqsii xaafee hin gurgura. Namni zayita hin gurgura. Zayita kana yoo dibatte kana taata jedhee. Namni bishaan hin gurgura. Bishaan ashagee yoo bishaan kanaan bitattee ittiin kadhatte hin fayyita jedhee. Namni biyyoollee hammaaree gurguruutti ka'eera. Namni ashaboo hin gurgura. Wanti namni hin gurgurree hin jiru waldaa keessatti jechuudha. Uffata hin gurgura. Waan garaa garaa gurgura. Kana kan inni gurguruufi dhuguma irree Waaqayyoo keessa darbee hojii hojjetu intenshinii jedhurraa ka'ee miti. Mootiitii ittiin namni gurgurtaatti jiruufi biizinesii ittiin hojjechuufidha. Harki caalaansaa jechuudha. Harki caalaansaa qarshii galii waldaa isaatiif ittiin galchuuf. Gatii televezyiinii qaba yoo ta'e gatii televezyiinii isaa kaffalachuudhaaf. Gatii ijaarsarra jiru yoo ta'e gatii ijaarsaa itti fufsiisuudhaaf akka fundraising'itti itti fayyadameeti malee Waaqayyo kana keessa darbee hojii hojjetadhee Waaqayyoof quuqamee miti. Namni har'a kan gochaa jiruuf. Namni kana kan godhuuf sababii Waaqayyo ittiin hojjetuuf miti moo jettanii gaafachuu dandeessu. Waaqayyo ittiin darbee hojjechuu danda'a. Garuu Waaqayyo waan dhaabbataa tokkoon miti kan inni hojjetu. Mateeriyaalii keessa darbee hin hojjeta Waaqayyo yeroo tokko tokko. Dhaqiitii bishaan Yordaanos keessatti si'a 7 of cuubi jedhee Naamaaniin akkasittiin lamxii irraa qulleesseera. Dhaqiitii kana godhi jedhamee ulee dhaqii irra kaa'i gaaddidduudhaan yookiis immoo uffata isaaniitti bu'uudhaan namoonni fayyaa turaniiru kanaan dura. Fakkeenyaaf gaaddidduu isaaniirra ejjechuu duwwaadhaan yeroo itti namoonni fayyaa turaniiru Phexros fa'aa Phaawulos fa'aa. Mateeriyaalii akkasiitiin miraakelii yeroo itti Waaqayyo wayitti fayyadamee hojjetu jira. Haa ta'u malee foormulaan ta'u wanti sun har'a Waaqayyo gaaddidduu isaarra ejjetee fayyisee borii sanbata guddaan gaafa dhufu namni fiigee dhufee gaaddidduu irra dhaabatee fayyachuu miti foormulaa miti.
Arra carqii ittiin dafqa ittiin Phaawulos dafqa isaa ittiin qoorfatu moofaa erbee sanaan arra namni fayyee torbees immoo hammi namaa erbeema sanaan xaragatee fayye jechuu miti. Si'a tokko Waaqayyo mul'ata hin fidaa waan sana ittiin hojjetamaa yeroo biraa immoo waan biraa godha Waaqayyo. Arra garuu namni foormulaa godha, aamilkoo godha, milikkita ittiin namni ittiin waa hojjetu godha. Akkuma cuuphaafaa akkuma irbaata qulqulluufaa sirna godha namni. Garuu shaakalli akkasii darbee hafuura qulqulluudhaan kennama malee akka namni ittiin galii sassaabbatu miti. Kanaaf inni har'a namni waldaa kiristiyaanaa keessatti godhu daldaladha. Isa hattoonni godhanidha. Jarreen sunis mana qulqullummaa keessatti sangaa gurguraa kan turan, mana qulqullummaa keessatti hoolota gurguraa kan turan, mana qulqullummaa keessatti qarshii jijjiiraa kan turan, mana qulqullummaa keessatti gugee gurguraa kan isaan turanii fi tariituu gaafataniiti. Waldaa dhaabbata kanattiin ijaarra, fooqii kanattiin ijaarra, ijaarsa kanattiin haareessina jechuu danda'u. Hojiirra jirra, hojii waaqaa hojjechaa jirra jechuu danda'u. Gabaan dhimnaan miti mana qulqullummaatti dhaqanii daldaluutti kan ka'aniif mata duree ittiin gurguraa jiran qabu. Warri gooftaan mana qulqullummaa keessaa gadi Isaayyaas. Arratu Waaqayyo waldoota baay'ee baanaallee wallaayinii kanarratti hin mudatu gurgurtaan kun. Yoo darbee sagantaa adda addaa irratti isa caalbaasii namni dhiyeesse malee akka kanatti hin mul'atu. Waldoota lafarraa hedduu keessatti garuu sirna waaqeffannaa caalaa sirna daldalaatu baay'ata. Kun immoo mana qulqullummaa Waaqayyo ol qahattuudha gochuudha. Ibsinee walitti himna ijoollee gooftaa. Dhugaa kana baruu qabdu. Sagalee Waaqayyoo kana baruu qabdu. Goonfamuu hin qabdani. Namoonni kan isaan ittiin dhaloota baay'ee goomsaa jiran kanatti hirkataniiti. Yeroo tokko fayyina sobaatiin yerootti namni rakkatu jira jechuudha. Dhugaatti fakkaatee. Baay'een immoo gaabbee, baay'een immoo kassareera. Kanaaf manni qulqullummaa Waaqayyoodhaa yeroo inni itti iddoo daldalaa ta'ee jiru bara macaafni qulqulluun kun barreeffame duwwaatu hin taane arras bara keenya keessattis kun ta'eera jechuudha. Keessumaa baasanii namoonni tokko hin dubbatu. Anumti qaamaan kan isaan beeku. Yeroo tokko waldoonni yeroo isaan gatii geejjibaa sirriitti kaffaluu diduun yookiin immoo keessummeessuma isaanii teenyee ilaallee waldaan kun qarshii hin qabdu, nun geggeessitu, homaa inkaamiin qabdu, galiin qabdu jennee yoo yaanne dhanneefaa haayilaandii ashaggii isaa binneetu 100 abbaan qabdu kottu jenneefaa gurgurradhanii kan dubbatan jiru. Kanan qaamaan isaan beeku jechuudha. 100 kottu fudhadhu. Haayilaandii asitti birrii 7 birrii 10 bitamu 100 200 namni wal caccabsee gurguratu. Irratti kadhatameera. Ji'a tokko guutuun irratti kadhadhe jedhanii yeroo nama goomsanii gurguran jira. Garuutu sagantaa sana dhaqanii suuqitti goranii bitanii geessu. Irratti kadhatanii miti. Goomsaan akkasii guuteera. Tarii onlaayinii kanarras muuxannoon akkasii darbee dhufuu danda'a. Yeroo gara biyyaadhaa deemtanis namoonni biyya hambaa jirtan mudannoon akkasiis mudachuu danda'a. Tarii immoo miidiyaa irratti arguu dandeessu. Kaayyoonsaa waa fudhadheen galaa saba kanarraa waan fidaa jechuudha malee galii miti jechuudha. Keessumaa guyyaa maarraa hiriyaa koo tokko karaatti natti dhufee kariin na haasofsiise baay'ee na ajaa'iba. Godina Iluu Abbaaboor kana keessaa bakka tokko deemanii tajaajilaan isaa wajjiniin deeme tokko wanta inni hojjeteedha. Innis maalidha? Tajaajilaan suni kana fidaa jedhee birrii walitti guuree, sana fidaa jedhee birrii walitti guuree mata duree garaa garaatiin fundraising yookiis galii sassaabbii raawwataa oolee tajaajilaa oolee gara dhumaatti maal godheen birrii sassaaba waaree kana booda jedhee faarfataadha hiriyaan koo natti bukun. Meeqoyi tooftaa biraan qopheessee dhaqaa jedheetu birrii qabdan birrii abbaa 200 irrattis abbaa 100 irrattis abbaa 50 irrattis warri hin qabne immoo abbaa 10 irrattis waanuma isin harka jiru irratti ani darbeera rakkinni koo darbeera jedhaa irratti barreessaa kottaa. Birriin irratti barreeffame fudhatama hin qabu garuu isin akkas jedhaa barreessaa kottaa. Kanaa booddee rakkinni keessan hin darbaati irratti barreessaati fidaa addana naqaa jedhe. Achi namni isa qabu inni kaan 200 inni kaan 100 inni kaan meeqa sassaabee irratti barreessee ani darbeera rakkinni koo darbeera jedhee irratti barreeffate achi tuule.
birri guddaatu walitti qabame. Achi gaafa gadi ba'u anaaf birri 20 laattu faarfataa kanaafis birri 20 laattu akkasitti nu geggeessitu jedheetu geggeessitootatti himeedhe. Achi geggeessitoonni tolee jedhanedhe. Gaafa nu galuuf kaanu poostaatti naqanii birrii guddaa nutti kennanedhe. Birrichi baay'ee baay'ata shaanxaa yoo nu lixuu dideedhe. Achi xiqqooma takka deemnee jarri kun birriima baay'ee nutti kennani bakka rakkina keessaa nu baasan jennee bannee gaafa laallu anaaf birrii 2,900 naa kennanidhe. Isaaf immoo birrii 2,000 duwwaa kennanidhe. Birriin nuu kenname immoo ishee irratti barreeffamte sana duwwaadha. Jarri namichis diraamaa irratti hojjete waldattiinis diraamaa irratti hojjette nutti taphatte reetu na kolfisiisee na bira darbe. Egaa maal isiniin jechuuf jedheen hamma kanatti simplii ta'eera qoosaa ta'eera jechuudha hojii waaqayyoodha. Hamma kanatti namni kan inni ijooruuf hafuura waaqaa irratti hundaa'e hojii hafuura waaqaa irratti hirkatee utuu hin taane karaa ittiin maallaqa wayii fidu karaa ittiin bu'aa dheena markaa fuudhu barbaada jechuudha. Daldalli kun as onlaayinii kanarras jira. Yoo akka ijoollonni hedduun dhugaa naaf ba'u karaa adda addaatiin namoota nan arga waan ta'eef as waldaa kana duwwaa keessatti utuu hin taane sababiin tiyooloojis barsiisuuf onlaayinii kanarratti namoonni sababan qormaata isaanii arramuu assaayimentii isaanii hojjedhuuf karaa keessaa carranaa wajjin dubbachuudhaa qabu. Baay'een isaanii hin dubbatu. Namni dhufee jawwee wayiitu manatti jirtu sana keessatti galaa jira dhufee jira. Kanaaf birrii 1,000 manaa ergisiin kadhadhaa jedhanii ijoollee biyya ormaa kana goomsu. Ilaa rakkina akkasii birrii akkasiidhaa ergi yookaan achi reeffa isheetu galaa jedhaniitu itti raajaa jiru. Kaan immoo dhufanii siiriyeesiima kadhannaa bareedaa godhanii kadhatanii yeroo itti aanutti maal godhu akkaawuntii isaanii ergu. Akkaawuntii baankii isaanii itti ergu. Hin kadhatu akkaawuntii immoo itti ergu. Maal jechuudha kunis bakka aansii kadhadheeraati ma birrii ergiidha. Haala kanaan go'omsa hedduutu ta'aa jira. Ta'aas tureera. Hedduun namoota maqaa amantiitiin namatti siqu, maqaa tajaajilaatiin namatti siqu, itti aansee garuu gaaffiin isaanii gaaffii maali? Gaaffii maallaqaati. Maal jechuudha kun? Ayyaana waaqayyoo birriitti jijjiiruu jechuudha. Ayyaana waaqayyoo gurgurachuu jechuudha. Dibata waaqayyoo gurgurachuu jechuudha. Kun gama onlaayiniitiinis gama lafarraattis waan rakkoo bara kana keessatti dhaloota baay'ee mancaasaa jirudha. Iji namoota baay'eedhaa sababii birriirra jiruuf, sababii maallaqarra jiruuf yeroo ulfinni waaqayyoodhaa namarraa baqachaa jiru keessa jirra jechuudha. Manni qulqullummaa waaqayyoo garuu holqaattuu miti firoo tokko. Iddoo hafuurri waaqayyoo kabajamee keessa jiraatudha. Iddoo hafuurri waaqayyoo ulfinaan keessa jiraatudha. Nuuni mana qulqullummaa waaqayyooti. Laphee keenya keessa hafuura waaqayyootu jiraata. Wanta lafarraa kana, waan kotota kana, waan asirratti hafu miti. Waamichi keenya, galmi keenya. Nuuni namoota biyya waaqarraati, sanyii waaqarraati, sanyii kiristoosiin. Ayyaanni keenya, guddinni keenya baay'ina qabeenyaa keenyaatiin hin madaalamu. Kanaaf iddoo buufata kee maal godhi? Qulqullummaatti eeggadhu jedha. Raacitiin hammeenyaaf jallinaa of keessaa baasuun gahee kiristiyaanaati. Raacitii hammeenyaa, raacitii jallinaa of keessaa baasuun gahee eenyuuti? Gahee kiristiyaanaati firoo tokko. Maaliidha raacitiin? Hambaa jechuudha. Hambaa cubbuu, hambaa hammeenyaa. Bukoo isa kaan kan bukeessitu raacitiidha. Xiqqoodha baay'ina hin qabdu. Garuu keessa jiraachuu isheetiin bukoo inni nyaate sun sababii raacitii sanaatiin jijjiirama. Akka keemikaalaati jechuudha. Xinnooma isheet immoo kan bukoo baay'eedhaa waliin geessu raacitiin jechuudha. Waan xiqqoo hammeenyi xiqqoon keessa namaatti jireenya namaa keessatti hafuun hammeenyi jallin waldaa kiristiyaanaadha balleessiti. Qulqulloota balleessiti. Yeroo baay'ee namni cubbuu tuffatee cubbuu yeroo kunuunsuudha kan agarru. Cubbuu sossobee cubbuudhaaf yeroo namni falmutu jira bara keenya keessatti jechuudha. Yeroo adda addaatti rakkinni akkasii mul'ateera. Cubburra yeroo harka namni qabu. Waaqayyo garuu lolli inni kaasu, xoorinnatii inni kaasu yeroo hundumaa seexanaaf cubbuu irrattidha. Cubbamaa wajjin utuu hin taane cubbuu irrattidha qabsoon.
waaqayyoodha. Cubbuudhaa wajjiniin wal loluudhaaf jecha ilma isaa kan inni addunyaa kanarratti erge. Misaayilii addunyaa kanaatiin kan hin madaalamne. Rooketii addunyaa kanaatiin kan hin madaalamne. Roobootii addunyaa kanaatiin kan hin madaalamne. Diroonii addunyaa kanaatiin kan hin tilmaamamne. Ilma isaa tokkicha isaa kan inni ittiin rukutuudhaaf addunyaa irratti gadi darbateef gadi ergeef, kan inni gadi dhiiseef, kan inni fideef, kan inni waaqarra taa'ee gadi nuu tokkoseef ilma isaa jechuu kooti. Cubbuudhaa wajjiniin lola kaaseeti. Seexanaa wajjiniin lola kaaseeti. Seexana isa jallina isaaf jecha gadi gatamee jiru sana ittiin adabuudhaaf jecha ilma isaa erge. Kanaaf hammeenyarra raacitii cubbuu kunuunsuun ogummaa miti, bilchina miti. Baay'ee nama garraammii ta'uu, nama jaalalaa ta'uu miti. Cubbuu kunuunsuun raacitii of gidduutti qusatanii taa'uun. Isa duraa Qorontos 5:6-8 irratti sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Isa duraa Qorontos 5:6-8 nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Of jajuun keessan gaarii miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa akka bokoksu hin beektanii ree? Raacitii moofaa isin keessa jiru baasaa gataa. Raacitii of keessaa hin qabdan erga ta'e isin bukoo haaraa hin taatu. Kiristoos hoolaan faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera. Kanaafis kottaa buddeena raacitii hin qabneeni. Kana jechuunis jireenya qullaadhaa fi dhugaadhaan ayyaanichaa ayyaaneffannaa malee raacitii moofaa yookiis raacitii jallinaa fi hammeenyaa of keessaa qabaachuudhaan hin ayyaaneffannu jedha sagalee Waaqayyoodha. Of keessaa baasaa raacitii. Raacitii hammeenyaa kan jallinaa. Of keessaa duguugaa balleessaa. Ayyaanni faasikaadhaa kan inni ittiin ayyaaneffatamu seenaa kakuu moofaaf seenaa ijoollee Israa'el keessatti buddeena yookiis nyaata raacitii hin qabneen qophaa'eeti. Kun yaadannoon isaa kan inni hundaa'ee fi yeroo biyya Gibxiitii ba'an jarjartiidhaan waan ba'anii fi nyaata bukaa'ee raacitii qabu nyaachuudhaaf yeroo isaa hin arganne. Jarjartiidhaan waanuma manaa qaban maxinooma qaban maxinataniitu nyaatuma argatan nyaataniitu maal godhan ariitiidhaan jarjartiidhaanii gara Waaqayyo ba'aa deemaa isaaniin jedhetti qajeelan. Sana sababeeffachuudhaan ayyaana faasikaa yeroo ayyaaneffatan gaafa hundumaa nyaata raacitii hin qabne nyaatu. Yesuus Kiristoos hoolaan faasikaa keenyaa nuuf qalameera. Kanaaf ayyaana isaa wajjiniin yeroo ayyaaneffannu isaa wajjiniin fellowship yeroo qabaannu yaadannoo nu ittiin isa yaadannus jireenya raacitii hin qabneenidha. Hambaa kaleessaa kan hin qabne jireenya adda bahee jireenya qulqullaadhaan hariiroo isaa wajjiniin qabnu itti fufna ayyaaneffannaa ayyaana faasikaa keenyaa jedhee sanama wal qabsiisee barsiisa namni Waaqayyoodha Phaawulos. Raacitiin hammeenyaaf jallinaa kiristiyaanummaa keenya balleessiti. Akkuma gararraatti jenne hiddi hadhaan vaayyolee akkuma xureessu nu duwwaa utuu hin taane namoota kan biroos dhimmiidha waan ta'eef raacitii sana akka namni irraa of eeggatuuf sagalee Waaqayyoodhaa barsiisa. Wangeela Maatiyos 16:6 irratti jecha akkas jedhu Gooftaa Yesuus dubbateera. Yesuus immoo ilaalladhaa raacitii warra Fariisotaa fi warra Saaduqootaa irraas of eeggadhaa isaaniin jedheera. Raacitii warra Fariisotaaf warra Saaduqootaa irraa of eeggadhaa jedheetu Gooftaa Yesuus barsiise. Jarreen kun Fariisonnii fi Saaduqoonni kun warra kam? Warra barsiisaan dogoggoroo, warra ayyaana Waaqayyoo hin fudhanne, warra kennaa Waaqayyoo hin ilaalle, beekna immoo warra jedhan, warra immoo jirra jedhan isaan akkasii kanadha. Warra hammeenya keessa jiraatanidha. Barumsa isaaniiti, gorsa isaaniiti kan Gooftaan jedhu. Phexros immoo gara bukkeetti isa qabee Waaqayyo si haa oolchu. Kun si irratti hin dhufuun hin ta'uuf jedhee isa gorsuutti ka'e. Asuma boqonnaa kana 6 irratti
kun immoo dogoggoraa fi kufaatii keessa isaa sodaan edda dhufe keessa isaa yaada waaqayyoodhaa gadhiisuun yaada waaqayyo irraa fagaachuun edda dhufeeti kan Phexros ittiin yaada waaqayyootu hin taane gaarii fakkaata yaadni isaa garuu yaada xuraa yaada jallinaadhaa kan inni ittiin guutamee dubbateedha. Lakkoofsa 22 irratti. Lakkoofsi 12tti yoo deemnu ergasii isaan waa'ee raacitii buddeenaa utuu hin ta'in barsiisa warra Fariisotaatiif Saaduqootaatti akka of eeggatan jechuu isaa akka ta'e hubataniidha. Duratti akkuma dubbadheedhan kan gooftaan irraa of eeggadhaa jedhee nyaatuma mana warra Fariisotaa keessa jiru nyaatuma warra Saaduqootaa keessa jiru waa'ee maraacitiitu hin taane barsiisa isaanii akka ta'e hubatanii jedha sagalee kanarratti dubbii waaqayyoodha. Kanaaf bara kanas raacitiin akkasii jira jechuudha. Tokko keessa garaa namaa hammeenyiif jallin kan biraan immoo dhaloota baay'ee kan xureessu kan mancaasu barumsa cubbuutti jallinatti nama jajjabeessu akkasii irraa akka of eeggatan barsiisa jechuudha sagalee waaqayyoodha. Kanaaf egaa nu eenyuudha? Mana qulqullummaa waaqayyooti. Tokkummaan keenya maan iddoo waaqayyoo itti argamu iddoo qulqullaa'aadha. Kanaaf hammeenyarraa of qulleessinee xuraa'ummaarraa of qulleessinee iddoo kaleessa gannee baane iddoo ulfina waaqayyoof hin taanerraa jireenya keenya eeggachaa akka jiraannuuf waaqayyo dubbii isaatiin nu barsiiseera. Kun kutaa isa dhumaatii akkuma isiniin jedhee barumsa kana dhumarratti barreeffamaa wajjiniin isiniifan ergaa akkuma jedhee walumatti qabaasaa barreeffamaa bifa PowerPointiitiin qophaa'ee kan kutaa 7 qabate wal faanaan gad isinii dhiisaa sagalee kana duukaa argattu. Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ittiin kadhadhaa, ittiinis of ilaalaa, namoota kan biroofis qoodaa, namoota kan biroo ittiin gargaaraa. Sagalee waaqayyo kun dhaloota bira haa ga'u qoodaafiin jedha. Baay'een isin jaalladhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Gooftaa galateeffannee xumurra. Kabajamaa qulqulluu mootii bara baraa sagalee keessa jiraataadhaan waan nu gorsiteef dhugaa kee waan nutti agarsiifteef ulfinniif kabajni si duwwaaf haa ta'u. Isa baranneef isa barsiifne kanatti qabamne akka jiraannuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Namni gaaf guutuun nu gidduun jiru hafuurri kee qulqulluun inni guutu nama godhu nu haa gargaaru, nu haa jabeessu. Diinni amajaajiin keenya irree kee isa guddaadhaan haa adabamu. Ati waaqayyoo dhuma keenya bareechi. Waan nu dhageesseef ulfaadhu maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuusitiin ameen. Faarfannaa obboleessa keenya Girmaa Kuusaa kan barumsa kana jalatti deddeemee dhaggeeffachaa turre bakka sila geenye irraati hanga dhumaatti wal wajjin dhaggeeffannee xumurraa. Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Nagaatti. Silaas lafa kana eenyu cubbuuf laate xuraa'ummaan eessaa itti dhangalaate akka abbaa qabeenyaa diriiree buufatee baadiyyaaf magaalaa biyya hundaa dhuunfatee xinnaaf guddaa waamee muuxannoo isaa laatee fooniin baallee baasee addunyaarra kaatee hafuurri Elzaabel dhiigaaf foon yaabbatee bineensi hamaa kun danuu galaafate. Garuu kana booddee yeroon kan waaqaati. Xoofoon xuraa'ummaa manaa gadi baati. Qulqullummaan dhufee barcuma yaabbata. Gaanfasaa ol qabatee mirga isaa falmata. Weennoof xuraa'ummaan isaan kun lamaanuu